Gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanaa Bulee Horaa ganda kallachaa hachee yeroo inni seenutti uummanni Oromoo jaalalaa fi kabaja hagana ga'uuni simannaa akkanaa gaggeessee jira. Dhaggeeffattoota keenya hanga xumura qophiitti nu wajjin turaa isiniin jenna. Maqaa obbo Zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Lixaatiin. Simannaa jaalala gooticha waraana bilisummaa Oromoo uummanni aanaa Bulee Horaa ganda hachee haaraa akkanatti kallacha hachee akkanas simachuu jira.